Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Duraan dursee biyya keessas ta'ee biyya alaa ta'uudhaan sagantaa kana waa'ee cuuphaa kana kan hordofaa jirtan maatiin Waaqayyoo baga ayyaana cuuphaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin isin ga'e jechaa. Baga guyyaa ifa cuuphaa isaatiin isin ga'e. Guyyaan kun guyyaatti Gooftaan Yesuus Kiristoos harka Yohaannisiin cuuphamedha. Yommuu sanatti Yesuus cuuphamuutiif Galiilaarraa gara Yordaanosiin dhufe. Guyyaa Gooftaan cuuphame kana dhuga ba'iinsi baay'ee mul'ateera. Abbaan duumessa keessaa ilmi koo kanan jaalladhu isadha. Isa dhagahaa yoo jedhu Hafuurri Qulqulluun ammoo bifa gugeetiin dhufee Gooftaarra qubateera. Yohaannisis guyyaa kana inni ani na boodanii dhufa jedhees isa kanadha jechuun guyyaa inni Gooftaa isaaf dhugaa ba'edha. Bu'uura kanaan Gooftaan akkuma cuuphame namni yoo hin cuuphamin akka mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin dandeenye manni kiristaanaa qulqulleettii dhugaa ni baati. Cuuphaa jechuun bishaan keessa gadi seennee ol bahuu yookaan immoo bishaaniin cuuphamuu jechuudha. Inni lammaffaan immoo iccitii cuuphaa jechuun ilmi namaa sanyii waaqarraa sanyii waaqummaatiin gadameessa bishaanii keessaa dhalachuu jechuudha. Iccitiis kan jedhameef cuuphaa ijaan argamuun cuuphamnee ijoollummaa Waaqayyoo, ijoollummaa Sillaasee, sadummaa argachuu jechuudha. Kanaadhaaf cuuphaa jechuun yoo iccitiidhaan hiiknu bishaaniin cuuphamnee ijoollummaa Waaqarraa argachuu yookaan immoo cubbuurraa qulqullaa'uu jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tokkoffaa kan cuuphameef fakkeenya ilma namaatiif ta'uudhaafi. Inni ani Gooftaa keessan yoo ta'u yookaan immoo barsiisaa keessan yoo ta'u akkuma isin barsiise isinillee wanna ani foon ilma namaa uffadhee raawwadhe akkasumas isinis raawwadhaa jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 12 irratti akkuma dubbate san inni kan cuuphameef tokkoffaan ilma namaatiif fakkeenya ta'uudhaafi lammaffaan immoo cuuphaa nuuf eebbisuudhaafi yookaan immoo cuuphaa nuuf qulqulleessuudhaafi nu dursee erga inni cuuphameen booda cuuphaan ilmi namaa cuuphamu sun qulqulluu akka ta'u kan eebbifame akka ta'u cuuphaa keenya nuuf eebbisuu fi sadaffaan immoo ijoollummaa ilmi namaa dhaban isa san ilma namaatiif deebisuudhaafi. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa 30tti kan cuuphameef seera bara moofaa raawwachuuf bara moofaa irratti namni tokko hojjaa hafuuratiif hojjaa lubummaatiif itti gaafatama tokkoof kan filatamu waggaa 30tti waan ta'eef innillee dhalatee waggaa 30 yoo ta'u hojjaa isaa hojjaa barsiisuu hojjaa fayyisuu waggaa 30tti kan jalqabe seera sanirraa ka'ee maaliidhaaf Gooftaan Yesuus Kiristoos gara lafa kanaa kan dhufe seera isa Museedhaan ilma namaa uummata Israa'elootaatiif dabarsisan cabsuuf odoon ta'eef raawwachuuf waan ta'eef kanaaf waggaa 30 yoo ta'u hojjaa barsiisuutiyyuu hojjaa cuuphaa hojjaa tajaajilaa kan jalqabe waggaa 30tti tokkoffaa kanaadha. Inni lammaffaan immoo ijoollummaa Addaamii fi Hewaan irraa waggaa 30tti fudhatame san isaaniif deebisuudhaafi ilmi namaa kan yookaan Addaamii fi Hewaan irraa ijoollummaan kan fudhatame waggaa 30tti. Kanaadhaaf isa san
deebisuudhaaf kana wajjin wal qabatee yeroo tokko tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan cuuphame waggaa 30tti namni kan cuuphamuu qabus jedhanii namoonni kaasan hin jiranii. Inni garuu sababa kanaafi malee ilmi namaa dhalatee ijoolleen dhiiraa guyyaa 40tti ijoolleen yookaan immoo dubartoonni immoo guyyaa 80tti cuuphamanii ijoollummaa Sillaasee ijoollummaa Waaqayyoo akka argatan kunis barumsa kitaaba qulqulluuti. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa 30tti cuuphamuun isaa Addaamii fi Hewaan irraa ijoollummaan kan fudhatame waggaa 30tti waan ta'eef tokko kana lammaffaan immoo akkuma dura kaafnee seera bara moofaa keessa namni tokko itti gaafatama tokko hojjaa lubummaa hojjaa hafuuraa raawwachuudhaaf waggaa 30tti waan filatamuuf sababa kanaaf waggaa 30tti cuuphame. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni duraan dursee uumaa ardii fi samii seera raajessitootaaf kan kenne isaan akka raajii dubbatan wanta sababa kabajaa isaatii fi waaqummaa isaatii fi sababa fayyina ilma namaatiif wanna lafa kanarratti hayyama isaatiin kan raawwatu duraan dursee raajessitootarra bulee raajii dubbachiisee ture. Tokkoffaan inni galaana Yordaanositti kan cuuphameef Matsaafa Faarfannaa boqonnaa 114 3-4 irratti gaafa ilaallu akkas jedha. Baahirni re'eet wagoyyet Yordaanosini gabaadreehu adbaar anfaraጹ ከመሐረጊት ምን ተኮንኪ ባህር ዘጎየኪ ወአንተኒ ዮርዳኖስ ዘገባይከ ድሬከ adbaar anfaraጹ ከመሐረጊት kun maal jechuudha galaanni argiteet dheessite galaanni Yordaanosis gara duubatitti deebi'ee taawwanii fi hoolonnis akka gaarreewwanitti utaalanii erga jedheen booda ati yaa galaana maaliif dheessite ati yaa Yordaanos maaliif duubatti deebite isin saawwanii fi hoolon maaliif akka gaarreewwanitti utaaltanii ardiin waaqa Yaaqoob duratti dhiphatte jedha. Kanaaf raajii kana raawwachuudhaaf kan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galaana Yordaanositti harka cuuphaa isaa Yohaannisitti kan cuuphameef immoo kanaan duraa akkasumas raajessaan Isaayyaas irra bulee gooftaan keenya inni qulqulluun Yohaannis yookaan immoo cuuphaan Yohaannis akka daandii isaaf qulqulleessu akka isa cuuphu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka harka qulqulluu Yohaannisitti cuuphamu duraan dursee dubbatamee jira jechuudha. Raajiin dubbatamee jira. Mallee raajii kana raawwachuudhaaf gadi of qabu ilma namaatiif barsiisuudhaaf jechuudha. Gaafa inni gara galaana Yordaanos yookaan immoo gara Yohaannisitti gaafa dhufu ናዋ በጉኡ ለእግዚአብሔር ዘያሐትት ኃጢአተ ዓለም qulqulluu Yohaannis inni cubbuu ilma namaa kan barbadeessu hoolaa Waaqayyoo kunoo jedheet dubbate ilaaleet qulqulluu Yohaannisiin inni haala addaatiin waliin beekanii garuu hafuura qulqulluudhaan gaggeeffame qulqulluun Yohaannis kan cubbuu addunyaa barbadeessu balleessu hoolaan Waaqayyoo kunoo jedhee qulqulluun Yohaannis dubbate. Kanaaf hayyama Waaqayyoo raajii dubbatame san yookaan immoo gadi of qabu jechuudha. Maaliidhaaf inni uuman ardiif samii foon ilma namaa kan uffate gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa uumaa isaa nama kan ta'e Yohaannis harkatti cuuphamu ilmi namaa gadi of qabu akka baratan jechuudha.
namni akka wal kabaju gadi of qabuun Yohaannis iyyuu ani harka keetitti cuuphamuun qaba malee ati anaan cuuphamuu hin qabdu dhiisi Yohaannis jedheen gooftaan Yesuus Kiristoos dhiisi Yohaannis gadi of qabuun hojjaan ጽድqii akkanatti raawwatamuu qaba. Kanaafuu wanta siin jedhe raawwadhu na cuuphi jedhee gooftaan Yesuus Kiristoos sababa isa harkatti cuuphamuyyuu ibsee jira achumattuu. Kana booda anaaf gadi of qabuun kiyyaa siif immoo kabajaan kee ilma namaa duratti himamaa akka himamuu fi garbicha isaa kallatti garbicha isaa Yohaannis yeroo saniif isa kabajuudhaan booda immoo ilma namaa kabajuudhaan maaliif gooftaa Yesuus Kiristoos samiirraa gara lafaatti kan bu'e foon ilma namaa kan uffate ilma namaa kabajuudhaaf ilma namaa salphina keessaa gara kabajaatitti ol baasuuf waan ta'eef kabajaan kee kan jedhu Yohaannis qofaa miti ilma namaa hunda kabajuudhaaf dhufe ani salphina keessaa baasuudhaan dhufe waan ta'eef kuni hin himamaa jedheet harka isaatti cuuphame jechuudha. Sababa kanaaf tokkoffaa raajiiwwan dubbataman fakkeenya fakkeeffaman san raawwachuudhaaf lammaffaa immoo gadi of qabu hojjaa ጽድqii barsiisuudhaaf galaana Yordaanositti harka qulqulluu Yohaannisitti cuuphame jechuudha. Cuuphaan hariiroo ilma namaa wajjin kan qabu kaayoon cuuphaa ilmi namaa lammata Waaqayyoorraa qulqulluu Phexros nuyi kan argamne sanyii hin badne irraa akka jedhee san ilmi namaa gaafa icciitii cuuphaa raawwatu waaqarraa dhalata. Kanas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti lakkoofsa 5 irratti kallattii nama Niqoodimoos jedhamu barsiisaa Niqoodimoos jedhamuun ergaa dabarsee jira barsiisee jira. Namni yoo lammata bishaanii fi hafuurarraa hin dhalatiin mootummaa Waaqayyoo keessa galuu dhiisitii arguuyyuu hin danda'u. Kanaadhaaf namni mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf mootummaa Waaqayyoo argachuudhaaf lammata bishaanii fi hafuurarraa dhalachuu qaba. Cuuphaadhaan bishaanii fi hafuurarraa dhalachuu qaba jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisee jira. Dhalli namaa kan cuuphamuuf tokkoffaa ijoollummaa Waaqayyoo sababa cubbuutiin nurraa fudhatame san isa san akka nuuf deebi'uuf isa san argachuudhaaf fi ijoollummaa Waaqayyoo argachuuf yookiin immoo mirga dhaaltummaa Waaqayyoo argachuudhaaf jechuudha. Namni gaafa cuuphamu mirga dhaaltummaa Waaqayyoo argata. Yookaan immoo mootummaa Waaqayyoo isaaf qophaa'ee saniif kan qophaa'e ta'a. Kanaadha inni lammaffaan cubbuu isaa irraa qulqullaa'uudhaa fi Waaqayyoon dadhabbina ilmi namaa lafa kanarra gaafa jiraatu cubbuu irraa fagaachuu cubbuu jalaa ba'uu hin danda'u. Maaliif waan dadhabaa ta'eef cinaa isaatiin diinillee waan jiruuf. Kanaadhaaf Waaqayyo immoo jaalala ilma namaatiif qaburraa kan ka'e namni tokkoyyuu akka badee hin hafne akka kanumaan hin banne sababa cubbuutiin akka hin banne sababa seexaanaatiin diina isaatiin sababa addunyaa kanaatiin akka hin banne ilma namaatiif Waaqayyoon seera gaabbii galuu yookaan immoo seera cuuphaa isaaf uume jechuudha. Isaaf hojjete jechuudha. Kanaadhaaf namni kan guyyaa 40 yookaan immoo guyyaa 80tti kan cuuphamuuf ijoollummaa Waaqayyoo argachuuf mirga dhaaltummaa Waaqayyoo argachuudhaaf ifaadha. Garuu
sana booda bara jiruu isaa keessatti gaafa cubbuu hojjete cubbuun saba cubbuutiin waaqan addaan bahe akka badee hin hafne gaabbii erga galeen booda cuuphaa gaabbiitiin cubbuu isaarraa qulqullaa'e jechuudha. Kanaaf cuuphama ilmi namaa. Gaafa ayyaana cuuphaa kabajnu kana ayyaanni cuuphaa kan manni amantaa qulqulleettii kiristaanaa waaqummaa gooftaa Iyesuus Kiristoos ittiin ragdu ittiin lallabdu isaan sagalan keessaa isa tokkoo fi isa guddaadha. Ayyaana kana immoo gaafa kabajnu tokkoffaa nama rakkatan nama rakkoo keessa jiran qarqaaruudhaan rakkoo keessaa baasuudhaan of jaalachuudhaan odoo hin ta'in namoota rakkatan saniifis qooduudhaan waan danda'u maraan qarqaaruudhaan waaqayyo gammachiisuuf eebba argachuu qabna. Inni lammaffaan immoo kaayoo ayyaanichaa yookiin immoo kaayoo cuuphaa odoo hin irraanfatin kaayoo ayyaanichaa raawwachuudhaan maaliidhaaf yeroo tokko tokko ayyaanni kun ayyaana afuuraa ayyaana waaqayyoo ayyaana eebba lubbuu ittiin argannu ta'uu isaa hin irraanfannee gara namni tokko tokko akka ayyaana foonitti kabaja. Gongumayyuu guyyaa kana ittuma yaadeet namni cubbuu hojjetu iyyuu hin jira jechuudha. Waaqayyoon ayyaanni kun akka ayyaaneffamu manni qulqulleettii kiristaanummaas ayyaana kana lallabdee akka ayyaaneffamu kan gootu guyyaa kana ilmi namaa kaayoo ayyaanichaatiin keessattuu kaayoo ayyaana cuuphatiin guyyaan kun guyyaa cuuphaadhaan cuuphamaa faarfachaa gara mana waaqayyoo dhaqnee icciitii waaqeffannaa raawwachaa foon waaqayyoo fi dhiiga waaqayyoo fudhachaa akkanatti galateeffachaa ittiin kabajnu yoo ta'u sababa ayyaanatiin namoonni koonsartii sirbaa qopheessan hin jiran jechuudha. Kanaafuu namoonni ayyaana kana kabaju keessattuu manni kiristaanummaa kan kiristaanonni miseensa kiristaanaa kan taane kana ofii keenyatiif raawwachuu namoota kaawwanis barsiisuudhaan kaayoo ayyaanichaan eeguu qabna. Ayyaanni kun kan kabajamuu qabu tokkoffaa qulqullummaadhaan yaada qulqullummaadhaan hojjaa qulqullummaa raawwachaa kabajuu qabna. Inni lammaffaan immoo waaqayyo sodaachuudhaan waaqa sodaachuudhaan kabajuu. Waaqa sodaachuu gaafa jennu waaqayyo nu ajjeesaa nu balleessa jennee odoo hin ta'in waaqa kabajuu jechuudha. Waaqa sodaachuudhaan waaqa kabajuudhaan seera waaqaa kabajuudhaan seera waaqaa raawwachuudhaan akkasumas immoo inni sadaffaan cubbuurraa of eeguudhaan jechuudha. Ayyaana kana haala kanaan kabajnee ayyaanni kun aarsaa gaarii ta'ee waaqa duratti waaqni fudhatee biyya keenyaaf waaqayyoon akka nagaya nuuf baay'isu tokkummaan keenya akka nuuf baay'atu eebba foonitis eebba lubbuutis akka argannu haala kanaan kaayoo ayyaanichaatiin namni martuu ayyaana kana akka kabaju ergaa dabarsuun barbaada. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii ayyaana ifa cuuphaa kan isin biraan geenye fakkaata. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jechaa nagaatti.